Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo dabalee daddabalee haala bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Hordoftoota dammeetuuf akkam jirtu nagaa turtanii nagaadha galata waaqaa. Waaqa nagaa nuuf laateef galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaan Yesuus Kiristoos ulfinaan haa jajamu. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Dammeetuufi kan hordoftan hundi keessanii jajjabeessuudhaan karaaf kallattii kamiinuu hamma irraatti kan waliin turtanii waliin immoo itti fufnee turuudhaaf illee harka wal qabannee kan jirru mara keessan waaqayyo sinaa eebbisu guddaa kabajamaa ulfaadha. Waaqayyo isa yeroo hundumaa nu faana jiruuf immoo galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaan Yesuus haa eebbifamu jechuun hin jaalladha. Har'ammoo sagalee baay'ee dheeraa otoo hin taane dubbii sagalee waaqayyoo yeroo gabaabduu keessatti rikoordii gabaabaadhaan waliin taanee hin ilaalla. Sagalee waaqayyoo yeroo gabaabduuf rikoordii gabaabaa kanaan immoo keessatti waaqayyo gooftaan wanta gaariif wanta amanamaa wanta isa biratti jaallatame yeroo kanatti ijoollee koof hin barsiisa kan hin barbaachisa kan jedhe waaqayyo yeroo kanatti nuuf qopheesseera. Isa kanaaf waaqayyo galataaf ulfina guddaa haa argatu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyo haa galateeffamu. Maqaan isaa ulfina guddaa argatu. Warri waaqayyoodhaan galateeffatan, warri waaqayyoodhaan kabajan, warri waaqayyo ulfina laatanii hin darbu hin ce'u. Bara wawwaannaaf, bara dhiphinaa, bara rakkinaaf, bara gaddaa keessatti gammachuudhaan dabarsu. Sababni isaa maddi gammachuu ijoollee waaqayyoo wanta mul'atee badurraa otoo hin taane dubbii waaqayyootti gammanna waan ta'eef akkuma sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa gammadaa irra deebiin nan jedha gammadaa jedhu nuni gammaduu kan qabnu waaqayyottidha. Oolmaa nuuf oolametu guddaadha. Sanuu duratti ta'e miti sanuuf ta'etu caala. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 61 lakkoofsi 1 hanga 4 kan jiru waliin taanee hin dubbifanna. Maqaan waaqayyoo waaqa jiraata haa eebbifamu. Karaa dubbii kanaa waaqayyoo anaaf isiniin wanta guddaa barsiisa. Tarii gabaabaa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu ergaa guddaadha nuuf qaba waaqayyoo anaaf isinii fi dubbiin waaqayyoo waa malee gara namaa hin dhufu. Akkuma bokkaan roobee waatoo lafaa hin biqilchini ol hin deebine dubbiin waaqayyoo dhufee otoo waan ijaarin otoo waan hin diigin hin deebi'u. Maal ijaaraa maal diiga jennee gaaffii nutti ta'uu danda'a. Innis kan diigu waan ulfina isaaf hin taane waan eebba ijoollee isaaf hin taane hin diiga. Wanta immoo isa biraa ta'e eebba isa biraa ta'e jireenya namaa keessatti ijaareetu darba jechaadha. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyo haa kabajamu haa eebbifamu. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Mata dureen dhumti isaayyuu rakkina keessaa akka ba'aniif misiraachoo himuu isaa jedha. Rakkina keessaa akka ba'aniif misiraachoo himuu isaa jedha. Sagalee misiraachootu gara keenya dhufee jira. Haala kam keessayyuu jiraadhu. Haala mijataa, haala dhiphinaa, haala bal'inaa haa ta'u haala nuti keessa jirru sana ilaalee miti waaqayyo gooftaan kan nutti dubbatu. Isa dura keenya jiru beeka, isa keessa darbine sin beeka. Nuni garuu wanta keessa darbineef wanta har'a keessa jiru tarii muraasa isaa beekuu dandeenya. Waaqayyo garuu ulfina dura keenya jirus wantoota karaa nuti keessa darbinu hunduma isaayyuu hin beeka. Inni nu dabarsu garuu waaqayyo amanamaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Afurri waaqayyoo gooftaa ana irra jira. Sagalee misiraachoo warra gadadamootti akkan himuuf waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf, warra booji'amanitti gadi dhiifamuu, warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera. Waggaa waaqayyo biratti jaallatamee fudhatame, guyyaa waaqayyo keenya ittiin ijaa baafatu akkan labsuuf. Warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Warri Xiyoon keessaa gadduu irra jiran qooda daaraa mataatti firfirfatan uffata miidhaginaa mataa irra buufatanii uffata miidhaginaa mataa irra akka buufatan qooda gaddaa dibatanii akka gammadan qooda afuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf na ergeera. Isaan qilxuu qajeelinaa isa waaqayyoo ulfina isaa ittiin argatuudhaaf dhaabe jedhamanii in waamamu. Isa dur diigamee ture deebisanii in ijaaru. Isa dur onee tures in haaressu. Mandaroota warra dhaloota baay'ee duraa diigamanii turan deebisanii in tottolchuu jedha. Waaqayyo haa eebbifamu.
hanga lakkoofsa afuriitti kan nuuf dubbise as keessatti ga'a. Sagalee Waaqayyoo inni wanta hundumayyuu gargar baasee beeku, inni wanta hundumaa hubatu, inni lafa kamittuu namaatti dubbatee jireenya namaa ijaaru. Tarii haala keessa yeroo sagaleen kun gara kee dhufu keessa jirtu siif Waaqayyo duwwaatu beeka. Sagaleen kun garuu Hafuurri Waaqayyo Gooftaa ana irra jira. Sagalee misiraachoo warra gadadamoo takkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf, warra booji'amanitti gadhiifamuu akkan, warra hidhamanitti hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera jedheetu dubbata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haala rakkisaa keessa, haala dhiphisaa keessatti sagalee Waaqayyoo, sagalee misiraachoo inni dhala namaa hiiku, inni jireenya namaa fayyisu, inni gaaffii namaatiif deebii ta'u, inni lafatti namatti dukkanaa'e ibsuu danda'u gara namaa gaafa dhufe furmaatatu namaaf ta'a. Sagalee Waaqayyoo tokkicha namaa erguun hundumaarra hin caala. Lafa kanatti gaa misiraachootu dhaga'amaa jira. Garuu sabni sun yeroo sanattiin akka rakkina keessa jiran, akka haala rakkisaa keessa dhaabbatamee jiru. Garuu dur rakkinni sun akka ittiin fufne, gaddi sun akka ittiin fufne, gammachuun akka jiru, qooda gaddaa akka gammadani, qooda gaddanii daaraa mataatti firfirfatanii jiran immoo uffata miidhaginaa akka uffatan, qooda afuura gaddaa gammachuudhaan guutamanii akka faarfatan sagaleen kun hin dubbata jechaadha. Tarii lubbuun kana dhaggeeffattu, yeroo kana dhaggeeffattutti gaddarra jiraachuu dandeessa. Waaqayyo Waaqni jiraatan inni qooda gaddaa nama gammachiisu, inni qooda boo'ichaa nama faarfachiisu karaa sagalee isaa gara kee dhufeera. Hin gaddin, gammadi. Maddi gammachuu kee Waaqayyoo ta'e yeroo hundumayyuu isatti hin gammadama. Wanti baay'een dhufeetu darba, wanti maariin mul'ateetu dhukata. Wanti baay'een waan jiru fakkaata, garuu iddoodhaa dhiba. Yeroodhaaf nama gammachiisee achi dhibuu danda'a. Yeroo hundumaa bara baraan akka gammadanitti akka jiraatan kan nama godhu garuu Waaqayyo Gooftaan Maccaa karaa sagalee isaa dhufeera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa mandarri kaleessa gaddaa turte, mandarri kaleessa dhiphina keessa turte, mandarri kaleessa rakkina keessa turte akka gammaddu, akka hiikamtu sagalee Waaqayyoo lafa kanattiin hin dubbata. Erga kun ta'ee gara lakkoofsa 3 gara dhumaarra yoon dubbise, isaan qilxuu qajeelinaa isa Waaqayyo ulfina isaa ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhamanii hin waamamu. Isa dur diigamee ture deebisanii in ijaaru. Isa dur onee tures in haaressu. Mandaroota warra dhaloota baay'ee duraa diigamanii turan deebisanii in tottolchu jedha. Jarri kamtu warrumti kaleessayyuu dhiphina keessa jiran, warrumti kaleessayyuu gaddanii turan, warrumti kaleessatti dukkanaa'ee ture sanatu gaafa Waaqayyo seenaa isaanii geeddaree gadda keessa gara gammachuutti, qooda boo'ichaa faarfachuutti, qooda kaleessa gaddanii daaraa mataatti firfirfachuu gaafa sagaleen misiraachoo dhufe, gaafa mootiin nagaa, mootiin ulfinaa gara mana isaanii seene, gara laphee isaanii aseene. Maaltu ta'e jireenya isaanii keessa wanta baay'ee geeddarame. Isaaniyyuu maal labsuutu ta'e qooda gadda kaleessaa ofii keessa jiraatan, har'a immoo warra gadda keessa jiran, har'a warra diigamanii jiran, har'a warra harcaanii jiran, warra barbaadan, warra bira dhaabbatan, warra sagalee misiraachuu dhaga'anii hiikaman kana dabarsanii akka isaan kaan ittiin hiikamanii fi dabarsanii himanii sabadee warra barbaadanii, isa cabee warra immoo suphanii, isa diigamee ture warra deebisanii tottolchanii qooda ta'uutu dhufe jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Tarii har'a ofii keetiif mala wallaaluu dandeessa. Har'a ofii keetiif iyyuu wanta dubbattu, wanta jechaa dhabuu dandeessa. Garuu ati nama furmaataati. Ofirra darbitee dhaloota biraatiif nama furmaata taatu. Ofirra darbitee dhaloota biraatiif ifa kan taatu si'iidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warra eegan rakkina dhiphina keessa dhaabbatanii Gooftaa duwwaa amanachuudhaan warra dhaabbatanii eeggatan anaaf isin Waaqayyo haa taasisu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan nagaan wajjin jira. Inni misiraachuu labsu, inni karaa dubbii isaatiin dhufee namatti dubbatee lafaa nama kaasu wajjin jira Waaqayyo. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo kabajamu haa eebbifamu. Eebbifamaa kabajamaa ulfaadhaa. Dubbii isaanitti dubbatee ulfinaan haa jajamu. Bara baraan haa kabajamu.
baay'ee hedduutti ulfina argadha. Dubbii waaqayyoo dhagaa asaasni naannoorraa dhagahamu baay'een tareema godhee nama buusuu danda'a. Jilba namaa laaffisuu danda'a. Garuu namni ol dhaggeeffatu isa olii dhufu namni dhaggeeffatu isa olii dhufu sana sodaatee rom'aan dhaggeeffateetti jiraatu jireenya argata. Ulfinatu jira dura keenya salphina miti. Onuu miti baduu miti. Lalisuutu jira. Jijjiiramuutu jira. Maqaa waaqayyoo ulfaatu gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Shaaloom shaaloom eebbaaf ta'a.